as waa takkalleen itti hin hiine. Gaafa Sayyid Aabiyyoo kanuma jedhan dhaloota isaanii kasduudaa himu jiraachuu baatullee umriin isaanii ati ammaan tana jaarraa tokko oli. Hassoon quxisuu isaati. Inninuu ammaan tana 50 jir waa tara namaati. Bargaa duguuggaa jaartii boodaati. Abbaan guddaan bikkitti dhalatee guddatee fi horee guddifate teessoon naannawuma calanqoo ganduma odaadhaati. Qa'een hassoodhaatiis ta isaaniitiis odaa guddaa jala waan taateef caayaan isaa oduma guddaadha. Yoo akii namaa xalasa dhabe malee yookaa jirkaan roobaa guddaan roobe malee odaa guddaa jalaa hin ka'an. Waan xiqqaa gundaan gandaa abbaa guddaa je'ee yaamuufi walleehi warri halaalaatiis ka isaan beeku dhufaa dabraan abbaa guddaa malee abaluu dhiisi abbaa abaluullee hajuun hin jiru. Maqaan ammoo wadaay odaadhaati. Wadaay odaa warra ganda odaa keessaa wanni adda godhu asarrisaa hundinuu maqaa bareentumaatiin moggaafamuu isaaniiti. Hassoohuu eeysumaatu habiirshaafin hassoo kiyya je'ee itti maxxanse malee abbaa guddaan ammallee odaa kiyya je'eeti maqaa akaakosaatiin yaama. Ar'an jiran malee rabbi rahmataa godhuu fi gurguddoonis ilmaan abbaa guddaa bareento, murawwa, huume, huuloo fi daroofaadha turan. Hassoonis ijoollee isaa lamaan guddaa elemo xiqqaa turee je'eeni. Warri abbaa guddaa itti maxxanee kaddamus hassoo daran ijoollee inni akaakoo ta'uuf tana. Jaarsinuu gaaf hoggaa dubbatu an kana lubutti jiru wahi odaa kiyya kuhummii tiyya tana ja'a elmoo fi turee baanee. Abbaa guddaan eega manguddoomanii qa'eetti galan zabana dheeraadhaas oduma jalaahi ijoollee gandaa addaan eegaa oola. Ijoolleenis waan wal fudhataniif wah irratti maxxanti. Warreenis waan gama ijoolleedhaa jaarsuma irratti dagatan. Inumaahu abbaa guddaan waan hiriyaa ijoollummaan qabneef gurguddaa gandaarra ijoollee tana mirqaana. Guyyaa guutuu ijoollee wal qabeeti halima dullacha saasan hagooggatee firaasha ciidii haassoon hodheef tokkorra gara gaggalaa waa'ee fuudhaa fi heerumaa warra dur waa'ee bitii fi gurguraa wal qunnamtii ummataatii fi walumaa galattuu aadaa fi heera Oromoo qaraasisaa oola. Wadaay odaa jaarsa lammii namaa addaan babaasee maddatti galchu waan ta'eef habira dhufe hunda eega nagaa wal gaafataniin booda gaafiin itti aantu gostami abbaa ta jettu. Hamma ta'eefuu himate ati ka'eenyuuti abaluun sun hoo ka'eenyuuti inni hoo ka'eenyuuti jechaati lakkaawwachiisa. Lammii isaa lakkaawwachuu wallaale immoo isuma nan godhin. Abbaa guddaan nama lammii isaa wallaale hamma boolii takka waan shirkuuf buruun qachaaweeti maali ati namarraan dhalanne shanyiitiitichaati je'ee guddaa feeteewu saree masgiida seente hanqisa. Tanaafi walleehi ijoolleen ganda odaa xixiqqoo hundaatu 5 bareentoo 4 qalloo 12 alaatii fi 8 meettaa qomarraasii qaraa. Warri qalamaafaan 7 bareentootis hortee isaaniitii wajjiin halakkaawee galchuutu jira. Eega gaafa kaan baalaan baras gizaawu jaarsaa dullachaa kana ka arrabarraa qola hin muratin kana kumsiyoonaa itti jiru arkeetiin jira yoo adabachuu baate zarmaan zar isaatiin dirraashii dhabamsisa je'ee manguddoon dhagaa mataarra kaayyattee sangaa mixiin jalan baaneen miilarra kuftee suddan lamaan jidduudhaa fuute dhiise malee duraan faa abbaa guddaan mana baabbilee ona jaarsoo ona noolee ona baadhoo ona meettaa ona oborraa ona anniyyaa ona ituu ona arusii ona salaalee hawarra wallootii fi kana hunda baha hararraa hamma lixa wallaggaatti kibba booranarraa hamma booroo wallootti dachii oromiyaa ala alatti nama barsiisuu ture. Ammallee gaaf hoggaa nama akka je'eetii wal arkatan ifi manni wahi dhimmisa je'eeti mirgaa bitaa millachaa akka aadaa isaatti
ona Oromiyaa hunda haan kaanitti aansuudhaan yaadaan itti bobbahee gala. Gaafa nagaa qalbiinsaa qaama gatteeti godaantee maanyaa yaadaa limxee bahuu eegalti. Bubbee yaaddoodhaa yaabbateeti calanqorra maruu eegala. Amma gaa wadaay odaa abbaa guddaan dhiini danfee hancufti hadhooytee jaarsummaan hashoon sun qeeransaa'uun gasaroo halimaa darbeeti ni waajiraa miti lafeen callaamtun lafaa ol qonyanyaawa. Hiddi faca'eeniiti dhanfoorri muqura fakkaatu sun daranuu dhooqee aamni akka asqaaxilaa lafatti rajjataniitti walitti qanyaffaa'e sun daranuu manyaqqaawee ijji booruun sun diimattee morgaya harkaa wacceesaniin moluu haaxaawaa mataa lululutti kuta. Ijoolleen gandaa gaafa akkanatti jaarsi hin cinnaawee ibidda biifuu eegale takkalleen isiidhaa balbala san hin baatu. Guyyaa akkasii abbaa guddaan waan bineensa nama ciniinu fakkaatuuf ijoollee dhiisi gurguddaanuu fuula isaan dhaabbatan. Gariin namaa nin beeyneef malee abbaa guddaan waan akkas godhuutu jira. Godaannisa jaarraa tokko duraa hammalleen qoorin qaba. Madaa garaa keessaa ta'u kaamamte qaba. Godaannisa seenaa calii calanqoo. Yaa qiciccaa lammiitiyyaa afuran qal'o ha calanqotti akaakoon dhabinni jira. Aduu guyyaa tokkooti dhiirti hum 30 ol kuftee bar. Tima dhiigaatii fi huusa lafee an ijaaniin arke bar ammana fakkaatti anaa inakke. Ja'a jaarsi laalaa calanqoo hoggaa anaannatu.